kabajamtoota ordoftoota maatii FDN oduu yeroo ammaa guyyaa har'aan simbiraan keenya hanga xumura oduu ammaa keenyaatti nu waliin turam. Labsii yeroo hatattamaan dhorkaman manni maree ministeerota guutuu biyyattiitti labsii yeroo arafachiisaa labseera. Ministeerri ministeera haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsa laataniiru. Uummanni humna shororkeessa irraa bilisa akka of taasisu jechuun labsiin hatattamaa kun fudhatamu Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsan. Labsii duwwaa 5 bara 2014 har'arraa eegalee kan hojiirra ooluu fi mana maree bakka bu'oota uummataaf sa'aatii 48 keessatti dhiyaate kan mirkanaa'u yoo ta'u har'arraa eegalee hojiirra oolaa jedhan Dr. Geediyoon. Bu'uurri kaayyoo labsii ariifachiisaa kanas haala hamaa biyyi keenya keessa jiru qaama nageenyaa fi tasgabbii idileen galmaan ga'uu waan hin dandeenyeef murtoon kun fudhatamee jedhan. Qaamni waan kana raawwachuufis olaantummaa hogganu Itaamaa Jarshuumii waliigala raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin yoo ta'u itti waamamni isaa ministeera muummee Itoophiyaatiif ta'a jedhan. Izziin kun iddoo kamittuu kan to'atuu fi ajaju yoo ta'u dargaggoota hidhatanii jiran leenjisuudhaan gara waraanaatti ajajuu danda'a. Izziin kun sa'aatii daangee magaalota keessatti murteessuu danda'a. Tajaajila geejjibaa iddoo barbaadee fi akkaataa yaadeen daangeessuus danda'a. Qaamolee hidhata shororkeessummaa waliin qabu jedhee shakki ajaja tokko malee sakatta'uu gaafachuu fi meeshaalee argame to'achuus ni danda'a. Bakkeewwan tajaajila mootummaa adda addaattis shakkii yoo qabaate dhaabsisuuf aangoo qaba. Kallattiinis ta'e al-kallattiidhaan qaamolee humna shororkeessaaf dhaabbilee hamilee fi meeshaan deeggaran eeyyamni isaa akka haqamu gochuu danda'a. Miidiyaa fi gaazexeessaa dhimma biyyaa irratti dhiibbaa uuman eeyyama isaanii haquu fi saamsuu fi to'achuu danda'a. Dhimmoonni yeroo labsii muddamaa kanatti qaama aangoo kennameef raawwataman dhimma kana mormuus ta'e uummata jeequu jiraannaan murtee fudhachuu danda'a. Qaamolee liizii kanaan beekamtii argateen alatti qaamolee walgahii taa'u kamuu dhorkaadha. Eeyyamaa fi beekamtiin qaamolee kanneen alatti qaamni meeshaa waraanaa qabatee deemu kamuu dhorkaadha. Hawaasni kamuu waraqaa eenyummaa mana hojii fi gandaa qabatee socho'uu fi yoo hin qabaanne gandaa fi aanaa jirutti imaluun guyyoota 15 dhufan keessatti galmaa'ee waraqaa eenyummaa yeroo qabaachuu qaba. Kanniisa tajaajilaa fi meeshaalee bu'uura irratti gatiin hin malle dabaluu waan hin mallee fi faayidaa fi taayitaa fayyadamuun labsii kanaan dhorkaadha. Qajeelfamoota ba'an hojiirra oolchuu dhabuun tarkaanfii sirreeffamaa hanga waggaa 10tti yoo xiqqaate hanga waggaa 3 adabsiisuuf labsichi ba'eera. Dhimmoota kana walii wal qabatee dhiyeenyatti haala fooyya'uu danda'an irratti karaa miidiyaa hawaasaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa fi ministeera haqaan ifa akka ta'u Dr. Geediyoon Ximootiyoos ibsaniiru. Labsii yeroo hatattamaa kun ji'a 6 kan turu yoo ta'u haala yeroo irratti hundaa'u yoo fooyyee dhabe ji'a 4 kan dabalatu yoo fooyyeen jiraate immoo ji'a 6tti kan dhaabbatu ta'a. Naannoo keessan eegam gara adda waraanaatti duulam raayyaa ittisa biyyaa deeggaram.